السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوني أبديشو. كمنا تيساني تي في يلا تيساني الدولة بشننا غرغرة تيساني بنا نبغى نداوة شاجرتان. بغنا جامنو إيتا. إيجا كوبين كوني كوبي فرايدي كوبي بشنناتي كوبين كون واحد دو إفكيسا كان كباتيرا خانسين إفديس الرجل كبي أنا في صبري إيجا تسيجاري إيجا هردفتو تغنيا كوبين الرادا كوبي بشننا أكو جنة كوبي خناجا سينا أبليس خنيا نوف إركي سينا خنا حواسني ناف هذا جيو ناف هامور تيسو خنجتودا إيجا إسنيس سينا تنا دقي فداتي yaada keessan komentii jalatti xannu indagatinaan isininja akkasumaga abdeesho like subscribe kuma dibban hageenyun isininja hundi keessanu qophiin itti fufti akkana jetti seena raayine gala seena itti fufu abse maqaan ko akka hin himamneen fedha garuu dhugaatiyya akkana dhagayamtuun fedha kan jee dargaggoo umriin isaa 27 kan ta'e magaalaa Awwadaay haadhaa fi abbaa harka qalleeyyii irraa kan dhalate akkana jee nuuf barreesse. Barataa Yuunivarsiitii magaalaa Finfinnee waggaa 4ffaa Kompiitar Saayinsii yeroo turetti jaalalti na qabdeetis yoom na dhiifte hangam baradhee barumsa koo xumuruu na obsuu didde. Egaa tanin jaaladhes barattuu high school taatus xiqqeenya waan hin beekuuf yeroo waggaa 3ffaa Yuunivarsiitii irraa gara mana kiyyaa boqonnaadhaaf galu isii argee hedduu natti toltee wal barachuufis hedduun cinqame haa ta'u garuu dhumarratti wal barree waliinis gabbaanee shaayii fi bunnaa kaaffee hedduutti waliin jaalalaan dabarsuu turre yeroo kiyya kan boqonnaa hangamitti akka dhume beekuu baadhullee jaalalli isii waan na booji'eef yeroon gara Finfinnee deebi'ullee jaalala isii malee kan barumsallee nin dagadde. Egaa jaalalli falagooyitaati akkuma ja'amu jaalachuu qofa osoo hin ta'in waggaa 4ffaa kiyya akkuma xumure akka wal fuunillee waliin marannee isiinis hayyeenaan jettee na hayyamte barumsa koo xumuree isitti deebi'uuf karoorfadhee barumsa koo itti fufee osoo jiru guyyaa tokko gara sa'aa boodaa bilbila yeroo hedduu takkanatti dawwalte an kaasuu hin dandeenye ture kutaa keessaa barachaa waan tureef anis akkuman kutaa irraa bahin deebisee bilbileef maal akkanaan jette amanuu dadhabe. Egaa akkuma yeroo kaanii sahee bilbilee hello lubbuu koo maali alla yeroo hedduu bilbiltee nagayamii jee yeroo nagaya fuudhu isiinis akkana naan jette mee anarraa dhiisi nagaya gaafachaa ooltu kana yoo na jaalatte amma dhufuu ni dandeessaa naan jette maali maaltu maaltee jee gaafachuu yaalullee ni dhuftamoo hin dhuftu naan jettee dubbii natti jajjabeessite. Anis rifadhee hayyiin dhufa wahuma taate qofa naa himi yaa lubbuuto bari yaadaan na cinqite akkan dhufu waada siifin gala wahuma taate qofa naa himi jedhee kadhadhe. Egaa isiinis akkana naan jette abbaan kiyya dirqiin nama ani hin jaalannetti na kennuu deema yoo na jaalatte dafii qootu halkan kana yoo hin dhufne akkana dhabdetti beekinaan jettee dachii natti dukkaneessiti. Finfinnee magaalaa an takkaa hin argin natti taate hedduu rifadhe tikeeta bitachuufis atoobis taraa dhaqullee sa'aan deemee waan jiruuf jecha argachuu hin dandeenye qarshillee waan makiinaa kontaraata itti fudhadhuun dabullee ijoollee makiinaa Jimaa Awwadaa irraa gara Finfinnee fidduu hedduu waan walitti dhiyaannuuf dawwalee yeroon gaafadhuun akkana naan jaan. Dafii kootu ammaahu ba'u jirraa naan jaan anis carraa kana fayyadamuuf bakka isaan jiranii fi an jirus wal bira waan ta'eef dafee ce'ee itti dhaqee akkasiin waliin Finfinneerraa bahane. Kararattis makiinaa keessaa osoo jirru baatee moo hin baane na beeksisi jettee miseejii naaf barreessite anis akkas jedheetiin deebiseef lubbuu koo baheetiin jira ayisuusii irra hin jira xiqquma naaf obsii amma si biraan bahaa jedhee. Kan nama dhibu an ilmoo hiyyeessaa tahuu koo dagadhee jaalalaan dhamee barumsa koo kan waggaa meeqa itti laffee ji'a tokko qofa kan naa hafe xumuruudhaaf kan naa hafe dhiisee gara isii imalullee haadhaa fi abbaa kiyya harka qalleeyyii ta'anillee hedduu na jaalatan akkan baradhee ilma faayidaa ta'uuf ofii miila qullaa deemee abbaan koo ana natti uffise
uffisee na barsiisee asiin nagee garuu an jaalalti nama raachitee akka asiin nageesse isaan quba hin qaban. Anis magaalaa Awwadaay halkanirraa sa'a 4 yeroo ta'u gaheetiin jira. Akkuma gaheetti bilbila baafadhee heloo lubbuu koo eessa jirta mana jirta dhufeetiin jira jedhee gaafadhe. Isiinis mee manan jira dhugaan naaf dhufte jettee na gaafatte. Maali dhufeetiin jira akkamittiin siif jee hin dhufne jeenii amma eessa jirta nan dhufaa jeenii lakkii anaattu sitti dhufaa naan jettee anis hayyee jeenii bakka duraan gaafa wal barru itti isii baallamu ture tokko dhaabbadhee eeguu jalqabe. Daqiiqaa 30 booda geelee yookaan saahiba isii takkaa waliin na dhufan. Yeroon arguun fiigee hammadhullee isiin akka kiyyatti hin gammanne. Haa ta'u garuu ani yeroo sanitti kan natti jiru jaalalee isii malee waan tokko argullee hin dandeenye. Kaanee waliin yaane hoteela tokko seennee haasa'uu jalqabne. Daqiiqa 10 erga tahee boodas dubbiin ariitee na fiddeef sun kijibataati. Dubbiin ariitee na fiddeef sunis kijibataati. Wanni deemu jiru naaf galuu didee maal jechuudha jee gaafadhe. Bar akkuma ati na jaalattu laaluu fedhee malee wanni takka akka hin jirre naaf himte. Aaruufis jaalala siitiin dhameetiin jira. Yeroo sanitti humaa natti dhaga'amuu baatullee ergan isii qajeelchee gara manaa deemaniin booda wanni tokko sammuu tiyya keessaa billich natti jee. Ilmoo harka qalleeyyii kan haadhaa fi abbaan waan qabanitti gurguranii yuunivarsiitii jaratti beekan dhufee magaalaa dhaloota isaa Awwadaay keessa jiraachuu isaa hin beekan. Egaa guyyaan itti aanu guyyaa Khamisaa ture. Guyyaa Khamisaa fatanaa waan qabnuuf dirqama Finfinnee deebi'ee qormaata san fudhachuu akkan qabu ifitti hime. Egaa qarshiin ittiin ol deebuullee waan hin qabneef ijoolluma Finfinnee irraa na fidde san kadhadhee ammallee makiinaa jimaa Izuzii gara Finfinnee qilleensarra taa'ee ol deebuu mudadhe. Osuma deemaa jirru ganamarraa barii sa'aatii 2 ta'u Wilincitii geenyee jirra. Anis akkan hin rafne qilleensarra jira. Makiinaa gubbatti jimaa waliin fe'amee deemaa jira. Haa ta'u garuu wanni taane tokko nu mudate. Makiinaan fireenii hin qabne tokko nu dura baatee kararraa makiinaa keenya baaftee anis gubbarra waan hin tureef yeroo makiinaan garagaltu hedduu miidhame. Miilli kiyyas bakka lamatti na cabee ture. Akkuman kufeen if wallaalee guyyaa sadaffaa booda hospitaala Xuqur Ambassaa magaalaa Finfinnee keessatti of arge. Abbaan koo miskiintichinis kan dubbiin isa dhibde na cinaa kursirra taa'ee mugaa jira. Yeroo inni dhufe beekuu baadhullee akkamiin akka dhagahee dhufe namni naaf himuu baatullee makiinaan an deemuunii ture tan ijoollee Awwadaay waan taateef isaanummaan akka abbaa kiyyatti himan hubadhe. Anis akkuman hubadheen abbaa koo kana cinaa taa'ee kursirra mugaa jiru yaame abbaa koo je'een yaameen. Innis rif je'ee as je'ee yaa mucaa kiyya kan rabbiin si baase hin dubbadhu akka mimii maaltu si dhagahamaa jira je'ee mataa kiyya keessa na qaqqabachaa na gaafate. Anis lakkii miila kiyya sosoo hin danda'u maaliin ta'e je'ee gaafadhe. Inninis akkana jechuudhaan naa deebise. Yaa ilma koo guyyaa 3 siree tanarra jirtaa bar humaan taane miilumaa si cabee malee erga naan jee booda ummaan ta'e dhufu malee jettee na cinqitee hanguma ati kaatu obsi jeetiin akka obsitu godhaa jira. Hoo dubbisimee jee telefoona natti as laate. Anis irraa fuudhee haadha too tani mimmaaniin guutamtee taboochuun na dubbifte. Anis isii dubbisuu qaanfadhee dadhabee ummaatiyya hin booyin humaan taane je'eenii sossobuu yaale. Isiin garaan isii hin dandeenye ture. Akkuman tahee amansiisee nagayan qaba je'ee kokkofalchiisee xiqqoo booda akkasitti addaan baane. Haaluma san keessa osoo jiru jaalalli tiyyatanii isiif je'ee akkana ta'e siree hospitaala irratti galee jaalalli isii caccabullee anuma keessa jira. Abbaan koo kan kophee gaafa naan kuta 8 baradhu bitate ciccittuu uffatee na cinaa taa'u of biratti dagadhee akka nama rafutti achi garagalee miseejii barreessuuf jalqabe. Egaa sagalee ol kaasee abbaa kiyya biratti isii dubbisuu sodaadhullee miseejii barreessuu dirqamee garuu akka magaalaan Awwadaay
guutuun makiinaan jimaa yeroo garagalte dhageessutti isin dhaga'uu dhabuu beekuu baadhullee guyyaa dila kana hunda maaliif akkanaa bilbiluu oolte bilbilli kiyyalleen kan hin cabin kiishuma kiyya keessa ture maybe isinis wooma biraattu isii mudatee je'ee yaadullee waa garaan nan dandeenye miseejii akkana je'ee barreessuu fi eegale. Lubbuutoo akkami nagiyaa maali badde galtee jettiitillee nan gaafanne haa ta'u sirra hin laalu ani nagiyaan siif qaba mee naa barreessi yoo firii jiraatti je'eetiin barreesse. Daqiiqaa 30 booda naa deebifte. Akkana naan jette an nagayaan qaba maali makiinaa gara isiniin gale hin ja'anii miila keessi caccabe hin ja'anii haati deemuu hin dandeessu jechaa jiranii dhugaadha jettee naaf barreessite. Nagiyaa caalaa kan isii yaachisee dhaabbadhee deemuu kiyya akka tahee naaf galee jira. Ani waan isiin naa barreessite kana namni natti himes hin jiru. Ol ka'ee taa'us humaa mudhiin kiyya nagiyaa qaba. Akka dooktara irraa dhageettis dhaabbadhee akka deemuu danda'u hubadhee jira je'ee barreesseef. Bakki biraa akkana hin dhukkubne qaamni kiyya guutuun akka nagaa qabu miila malee ergan baree akkana jeetiin barreesseef. Dhugaadha hedduun miidhame garuu wanni ati dhageessee fi dhugaan jirtu walirraa fagaata. An nagayaan qaba rabbi na baasee jira. Humaan dubbadhu atis akkan si biraa deemaa ture akkana hin himne anumaafis jidduutti haa hafu jeetiin barreesseef. Isinis akkana jechuun naaf barreessite. Kana waada sii gala nama tokkoofillee hin himu jettee waada naaf galtee turte. Garuu torbaan tokkoof dawwalteetillee nan gaafanne. Anis maatii hiyyeessarraa waan dhaladheef qarshii hospitaalaas ol ka'aa waan tureef baay'ee na yaachisuu eegale. Abbaan koos baay'ee yaaddahaa ture. Firoota isaa kan sooressaatillee gaafatee ture. Irraa argachuu hin dandeenye ture. Garuu harmeen tiyya magaalaa Awwadaay keessatti anaaf jettee fuula namaa dhaabbattee qarshii hamma tokko sadaqaa kadhattee sadaqaa anaaf jettee guurtee nuuf ergiti. Haa ta'u garuu qarshiin sunilleen gahuu didee qarshii hedduu hanqata ture. Kan hospitaali nu gaafate birrii Itoophiyaa 400 ture. Garuu kan harmeen tiyya nuuf ergite qarshii 150 ture. Abbaan koos hanga humna isatti qarshii waan qabu 50 takka 50 qabatee waan dhufeef waliin qarshii 200 ta'ullee nun geenye ture. Kanaan osoo jirru ji'oota muraasa lakkoofnee waa'ee ambarumsaa dhiisee jaalalaaf jee Awwadaay deemes haasa'amaa jira ganda keessatti. Harmeen tiyya dhageessullee garuu humaanaan hin jenne. Abbaan koo garuu maaliif yaa ilma koo naan jee na gaafate. Anis yaa abbaa dogongora raawwadhee naaf dhiisi je'ee kadhadhe. Innis lakkii tuni harkuma rabbiitii dhufte humaa rakkoon qabu atummaan naa fayyi naan jee hamilee natti godhee na jajjabeesse ture. Haa ta'u garuu ji'a 9 booda fayyee miilaanis dhaabbadhee ture. Qarshii hospitaalaa kafaluu nutti ulfaate. Garuu ji'a 9 booda fayyee miilaanis dhaabbadhee ture. Garuu qarshii hospitaalichaa kafaluun nutti ulfaate. Abbaan koo fi harmeentoo waan godhan wallaalanii malli isaan dhibee osoo jiranii obboleessi abbaa kootii tokko kan gaafa dargii biyyarraa biyya Ameerikaa ture. Abbaa koo barbaacha obboleessi isaa waan ta'eef namaan akka iyyafataniif godhee namni sunis abbaa koo kan malli dhibee goda seenu dhabe xiqqaatee jiru kanatti dhufan. Yeroo kana maaliin balleesse na hidhuu fi nin kafalaa hammaalladheetillee taatu mucaan koo haanaa fayyuu je'een waan jirri qaama mootummaarraa itti dhufan sehee waan hospitaalli isa kassasan sehee qarshii hospitaalaa kafalaa jechuun waan nu dhamaasaa turaniif eega jarrinis akkana ja'an abbaa kootiin ati jaalataa Sa'idiimi obboleessa Ahmad Sa'id. Innis jechuun deebiseef. Yeroo kana abbaan koo obboleessi isaa kan waggaa 20 takkaaf bade arra maaliin natti dhufe ni du'e moo maali je'ee irra deddeebi'ee yaa'u eessa jira maal ta'e mee naa hima ni dhufe je'ee gaggaafate. Jarrinis akkana jechuun deebisaniif bar biyya Ameerikaa irraa akka si barbaadu
nu ajaje akkasi barbaannu nu ajaje ture saniif si barbaadaa jirra ji'a lamaaf si barbaadaa deemaa jirra jedheen yeroo kana abbaan kootiis biyya Ameerikaa yoon dhaqe maaf na barbaadu oolee gaafa deemu waggaa torba booda kaambii rifujii Kaakumaa jedhamtu biyya Keeniyaa akka ture beeka. Akka deemellee nuuf hin himne ture. Jirrinis bilbilanii wal qunnamsiisanii akkasitti akka isa dhukkubee biyya Ameerikaa keessatti akka mamaa ture himee fi walitti boohanii anuu maalijee rifadhee ture. Garuu boodarra abbaan koo yeroo natti as garagalu takka fuula isaa akkasitti ife hin garre ture. Boohaa ilma koo kheyrumaaf miilli keessi caphee. Ka'amma na dubbise adeera keetii ka gaafa ati xiqqaa biyyarraa dargiin baase isaattu biyya gamaa sanirraa na dubbise naan jee gammachuudhaa hin yaadin naan jee waan isaan jee beekuu baadhullee garuu abbaan kiyya akka isa waliin gammachuu haasoon isaanii akka haasoo gammachuu ture hubadheetiin jira. Garuu jaalalleen tiyyataniin ani siif je'ee yaadee waada naagaltee diiguu qofa osoo hin ta'in na salphiftee turte akkan isii je'ee caccabees himtee turte haa ta'u garuu jaalala isii ammallee anuma keessa jirti ture ji'a jaana dubbisuu baattullee an abdii irraa hin muranne ture isiin garuu na yaadachuu dhiisiitii ani akka ture na irraanfattee turte. Ana jaayibaat. Guyyaa tokko akka tasaa hospitaala irraa bahee reestoorantii tokko keessa turre. Akka carraa ta'ee homaa hin ajajen sababni abbaa kootiin eegaa ture. Abbaan kootiis haadha too fuudhee dhufaa jira. Saniif isaan eegee isaanii waliin ajajachuuf taa'aa osoo hin jiruu jaalalleen too mucaa tokko waliin ol seente. Finfinnee akka jirtus hin dhageenye ture. Hedduu tottolfattee babbareeddee deemti. Anis jaalallee tiyyatanuma dursan sahee ka'ee gara isii deemee dubbisuuf yaalullee isiin garuu akka nama ganda keessatti wal beekan tokko gootee na laalte. Mucaan isii waliin jiru nama gaarii fakkaata garuu. Akkana naan jee maal taate obboleessa koo anis ijoollee dirreeti maahir naan ja'an haa wal barannu naan jee akkasitti wal barre. Nagiyaa keessiin nagaafattee caalaa isaatu akka nama wal beenutti nagaafatee ture. An kaniin isirraa itti fagaadheef sababa rakkoon na mudatiiti malee isii jibbeetti miti. Haa ta'u garuu adeerri koo rakkoo san hunda keessaa nu baasee qarshiin an takka ijaan argee hin beekne nuuf ergee manallee Finfinneen nuu bitee jireenya hiyyummaa irraa ji'uma tokkoon rabbiin isa nuu ergee nurraa jijjiire. Anis gara biyya Ameerikaa akkan imaluuf paaspoortii akkan baafadhee viizaa naa godhu na beeksisee barumsallee akkan achi fixachuu qabu naa hime. Hojiin rabbii raajiidha. Ji'a 3 keessatti wanni hundi naa dhumee gara biyya Ameerikaa imaluuf 7 yeroo na hafetti biyyatootan dhalootaa magaalaa jaalalaa awwedaa dhaqee ilaalee saahiboottan kiyya tokko kan gaafa rakkoo na bira dhaabbatan kan dhufanii achittis na laalan gammachuu tana himee fi achumaan nagayatti jechuudhaaf dhaqe. Yeroo kana guyyaa takka erga bulee booda iddoo bashannanaa akka nageessan natti himan saahiboottan kiyya waliin deeme. An jaalallee tiyyataniin isii jee waa meeqa keessa dabaree isiin garuu na dagattee akka nama nan beeynee taate san iddoo bashannanatti wal garre. Yeroo kana anis uffannaan koo hedduu narraa bareedee waan tureef saahibban kiyya keessaa kan mul'atu anuma ture. Dhuftee nu salaamtee fayyitee lakkaanuu maaf naaf hin himin akka awwadaa'ee dhufte naan jettee na gaafatte. Akka nama wal quba qabuu fakkeessitee haa ta'u garuu awwaan isii quufee jira. Osoo an hin jaalatin akka isii jibbu na goote. Isiin akkanaan gara biyya Ameerikaa imalaa jiru beekuu baattullee yeroo sanitti bashannanaaf waan dhufneef kaatee deemte nutis bashannana keenya itti fufne. Awwadaa irraa gara Finfinnee deebi'ee guyyaan kiyya yeroo gahu roophilaa koree gara biyya Ameerikaa deeme. Biyya Ameerikaa yeroon dhaqu adeerri koos haala gammachuu ta'een na simate.
anis jaaladhee yeroo sun yeroo baradoo itti buutu turte waan ta'eef akkuma namni Afrikaa dhufe akkuma nama Afrikaa dhufe hunda footoo ka'ee Facebook irratti maxxanse. Wanni dubartii kurraajiidha. Jaalallee taninan osoon isii jaaladhu akka nama nan beeknee taate miiseejii naaf barreessitee akkana jettee miisenjera Facebookiitiin na dubbiste. Ijjati yommuu biyya baradoo jirta moo Finfinneen baradoo baasuu eegalte jettee qoostee naaf barreessite. Anis laalee callisuu na dhibee akkanan jedhee deebiseef. Lakki ijjateetii miti baradoodha biyya Ameerikaan jiraajee himeef. Na amanuu diddee qoosa fakkeessitee abbaa koos haadha koo tan na deesse tan magaalaa Awwadaay keessa anaaf jettee sadaqaa kadhattees qoosaan tuyxee hiyyeessa ta'uu koo akkan dagadhe Photoshoppiin nama akkan shawwadaa jiru naa himte. Jechi je'ee deebisuuf natti xiqqaatee nagayetti je'ee barreesseef haa ta'u garuu ji'oota muraasa booda dhugaa ta'uu erga mirkaneessattee miiseejii hedduu natti barreessitee akka walitti deebinu na gaafatte maal haa godhu yoo isin taate maal godhu yaa erga dhugaa ta'uu barteen booda walitti haa deebinu jettees hedduu natti barreessitee hedduu na gaafachaa jirti. Hedduu irra deddeebitee walitti haa deebinu sin jaaladhaa naan jaa jirti. Egaa seenaan tun nutu gabaabsee barreesse malee kan nu dhufe seenaa dheeraadha. Wanni inni nu gaafate asirratti hawaasni isin akka yaada irra kennitan daawwattoonni keenyas nutillee yaada irra kennine anaaf sabrirraa hin eegalaa. Sabri yoo si taate mee ati maal goota? Akkamitti murteessita? Isa taatamoo isii taateet murteessita? Amma bikka kanatti isaas isii ta'ee osoo hin taane dhugaarra dhaabbadheetiin murteessa. Dhugaan maali? Dhugaa jechuun inni isiif jecha dila san ta'ee hanga adagaa makiinaa takkatti jechuudha. Cabee hospitaala seenee isiif jee ta'uu baatullee jaalala isiif jee takkas ta'e. Jaalala isiitiif jee akkas dila san keessa dabaree isin karakkina isaatii wajjin isan jaalatiin amman tana gizeen rakkoo keessaa ba'ee bal'ootti isa jaalachuu. Egaa jalqaba irratti as keessatti seenaan nutti dheerate jennee gabaabsine micoon tuni xiqqashoo warra harka hiyyeessaa osoo hin ta'in sooressa xiqqashoo nama hedduu biras akka deemte himee jira. Garuu haa ta'u garuu jaalala yeroo san dabarsan keessatti yeroo hanga waliin turan san keessatti ji'oota lamaan san keessatti jaalala bareedduu dabarsine jee. So jaalala kana keessatti waliin dabarsanii erga inni cabee miilli isaa erga cabee booda kan jijjiiramte jechuudha. Maaliif jennaan wareegadda keessa deemtu jira. Barjaalallee keessa miilli cabee jira. San bira kuteellee waada san eeguu dhabuu ibsiti. Waada sanillee eeguu dhabuu. Akhaayini nani min anumaaf si jidduutti wanni kun haa dhumu jeen isiin deemtee warra isaatillee faamilii isaa haadha isaa sanillee ta'isa jettee haadhatti sanillee dhageessisuun suni hedduu gaarii miti. Waada hedduu diidee waada lama diidee beekte kanatti tokko wal fuunallee waliin jaanii jira. Sunis ni jira. Tokkoffaan ilmi namaa tokko gizee wal jaalatu jaalala jettutti waada tokko jira. Inni akka isiif je'ee university irraa ba'ee makiinaa Ayisuuziin deemee Ayisuuziin garaan galtee kana hunda akka hin himne fedhe akka namni takka isa wareegama hedduu takka kafaleef. Naam wareegama hedduu takka kafale. Isin garuu ani garuu akka kiyyatti wallaahi isin inni itti guddata sitti hin taatuffisi. Amma inni yaadni keessan maal haa godhu yoo isin taate nama akkanaa kana maal gootanidha. Egaa daawwattoonni keenyas yaada keessan komentii warri yaada irratti wanni jettanii barreessaa komentii jalatti. Namni irra guddaan takka dammoo yaada irratti wanni jaa. Okay. Isii waan jettee yaada nan kanne san dhugaan murteesse sanarratti dhugaan murteesse moo sobaa yaada irra kannaa jettee garuu wanni jiru maal ni beektaa Sabrii? Bakka kanatti dhugaan jirtu kanumatti jette sani. Anillee asuma komentiin diyyasumatti si kannaa jechuudha. Dhugaan jirtu nama gaafate rakkoo keessa jirtu. Sababa isiitiif jettee makiinaan gara siingaltee biyyarraa federaalarraa godina itti gad dhufte naannoo itti gad dhufte naannoo Oromiyaa dhufte naannoo Oromiyaarraa Harargee dhufte Harargee bahaa Awwadaay magaalaa Awwadaay si jecha dheete halkan amma Ayisuuzii gubbatti hawaata kan qabne hawarra keessan hiyyeessaa haatumaan qabne miskiina osoo taatee beektu jaalalaaf jettee
achi dheeyitee achi makiinaan gara siingaltee miilli keetillee caccabteetillee abbaa kee kasi bira taa'u jee abbaa kiyya kana bira taa'u jee bar kophee gaafa nan kutaa 8 baradhuu qaba ciccittuu jee isa sana osoo hin qaanfatiniin achi garagalee birdibsi jala seenee isiin jaaladhu saniif barreessuu eegalee jee akkasimi soo namni kana hunda keessatti sin jaalatin tun jaalala miti tun wayim Ameerikaa san deemuu barbaaddi yookaan dammoo wanni isaa kana bakka amma namni Ameerikaa deemee takka akka duroometti waan biyya kasan laallamuuf jecha carraa san fayyadamuu barbaadde malee isan jaalattu sin durumarra osoo isa jaalattee rakkoo dila san hunda hojii qooddatti sa ani bakka tana waan hin jiruun qabu yoo dandeesse Ameerikaa sanillee geessi geessi garuu hin fuudhin maal godha haa geessu haa achumatti haadhiisu ayidallam no geesseetu maa achumatti isii sana haadhiisu miti wanni akkas jaamu hin jiru osoo isiin har'aan tana harka isarraa qabatte hanga inni bari wanni jaalala isaaniitiif wareegama kafalee kana isin takkitti hin kafalle wareegama kafaluu dhiisiti waadee walii galanuu neeneef bakka sanitti haa agartuu waan hunda arguu qabdi malee inni isinuma Ameerikaa geesseeni ni jijjiiramte saniifuu akka isin jijjiiramte feeta okay yaadna xiyyaaf qaysee adda ani namummaan itti haa dhagaamuudha namni akka maallaqaaf nama hin jaalan haa bartuudha fuudheetu Ameerikaa sanitti darbeetuma ammallee wareega hin bartu biyyumatti abartu gisee inni jijjiirama fidee ni gara rabbiin kanaa ol ni godhaa fi ammallee haa godhuuf obboleessa ammallee habaraa kuffisti miti rabbiin isaaf kana daran haa godhuuf qabeenya isaa kennuufi gisee inni biyya deemee laakiin jiraami qooqeefaa jechaarii already bara deerri isaa Finfinneetti mana bitee jira wadaa irraa gara Finfinnee gara jira garuu inni godhatu mataa isaa san gisee godhatetti bakka warra biyyaan aruusa shaq jeefaa gisee ni godhatu bakka itti dhagaamu qaba jeeti yaadan dirqama hanga inni isiif jee akkas ta'e takka ilmi namaa takka beetee hangaati bikkaati buute sanillee buubaatu laalaa san hanga qammasuu hin taraddu. Okay sabri bakka kanatti yaada dhumaatiin si kanna yaada sun ta'in dhaamtuudha warroota waan akkanaa hojjetan dhiiras ta'ee kan dhalarratti waan akkanaa hojjetu maal dhaamtaaf ni jiran hedduu jiran kan osoo hin jaalanne akkamatti takka maallaqa isaatiif takka ammoo feemasummaa isaatiif takka uummata akka bakka isarraa takka bakka takka ittiin deemuudhaaf warra waan akkanaa godhan hedduu jira warra akkanaati maal dhaamtaaf duraan dursee jaalaltee walitti isiniif fittee jaalaluma san laala malee waan isaan qaban san hin laalina maaliif wanni kun bultii hin taane wanti hin taane maaliif yoo jaalala taate namni wal jaalatu tokko waan hunda waliin argata dhugaa saniifuu waan hin jirre kanaaf jettanii nama jaalattanii jechuudha nama sanii miti kan isin jaalattan waan isaa san jaalattan gaafa wanni isaa sun kute immoo akkam taata kanaafuu dhiisaniitis wanni dhaamitu ba wanni isaan sammuu keessa jiru kanaa bar numa dhiisnaa maaf jaalattee booda dhiisu ta'uu gaa isaan nama dhugaa ta'uu barbaadani jaalala ammaan tana bar ilmi namaa tokko kan hanga fedhe bakka jaalalli nan qabu jee yaadu hanga addunyaa tanarra jiru gaaf takka qabuun hin ooltu. Garuu rabbiin irraa kafala nama isaan waan isaan nama kanarra dalagan sanii nama biraatiin irraa kafala nama isaan jaalatan sanii irraa kafala. Saniifuu wanni ati daleettee deebitee waan sii deebituuf jecha waan gaarii dalagaadha. Jaalalaan hin taphatinaadha. Yoo nama hin jaalanne waan qabeenya namaan jaalatinaadha. Kana dhaamta. Okay, ani immoo yaadni xiyya kaasiitiin xiqqasho addaa hin koflinaadha. Yoo gartee dhiira taate dhalaa maallaqaaf jaalatu taate shugar maamii barbaaddan. Isiin sakkaatti isii dhiistu ni beeyti. Ati immoo yoo dubartii taate yoo dhalaa taate shugar daadii barbaaddatu. Inninis jaartii biraa ni qabaa garuu iskoortama maal jedhan ida'annoodhaaf si barbaadaa jira. So no kuni gaa jechuun wal dhiisanis humara koom qabu inninis isii barbaada. Yoommoo jaalala taate. Damoonni beekanii asitti jechuun isin qabu. Amma dhalaan jechuun dhiira irra guddaa amallaqa qabu. Kan isii bulchachuu danda'u. Hadiin qabu yoo heerumtu taate akka fiitillee taatu alallaltu. Innummaan haalawwanidhaan isii haa wanni godhu malee. Meenteen haa godhu malee. Wanti haa godhu malee. Isiin dhalaan bakka tokkichuma sana irratti wanni jatti jechuudha. Naa dhalaan wanni akkanaa kun yoo dhalaan qoftiin wanta san isas jaalala jechuun kan iteef jechuudha. Bultii isiitii injiraan fuulduraatiif illee ni dandeessi jeetii yaada.
Ragudan. Okay, duba kanatti amma tasibti yoo maallaqa qabaatee jettee bar. Maallaqa qabaatee yoo miskiinni akkamta miskiinni fudhu. Miskiin akkam. Jechuun hawmaan qabne hanuma. Jammaar hin jirudha. Nama addunyaa irra nama sadii jira sabrii. Nama sadii jira. Takkaffaa qabaataa tujjaaraa jira. Lammaffaa ka jiddu galeessaatii jira. Sadaffaa kanuma uumama idana nyaatu qofa dalagatee galuu jira. Hin beeka. Akkasuma ta'ee jechuudha. Amma dhalaan tuni dhiira umriidhaan sirra guddoodha jechuudha. Amma sugar daddy namni jiraan. Kana maallaqaaf jettee filatti. Miskiina immoo umrii irra guddaa san hin filattu dhalaan. Miskiina akkam filatti daldala akkasii habareetu. Wajjin qaraan jaalalaaf jecha filatti. Naa wajji arganna yaada juuf jecha. Garuu kan nama guddaa sun garuu nama guddaa isa akka isaa yoo laallate. Sugar mamiin kun hin taane jechuudha. Hin taane sugar mamiin miskiina. Okay, sugar daddy miskiina. Yaanni qiyyaasumatti khofee jira. Sugar mamiin hin ta'u sugar daddy hin ta'u yoo jaalattan nama hiriyaa ta'e. Warri miskiina gizeen fuudha gizeen heeruma. Sadii jiraan yemmuu yoo dalagatanii. Okay, dalagatanii akka waliin argataniif. Yoo xiqqeenya wal fuudhanii jaalallis ni argatan. Qabeenyas gizeen argatan. Haza wasalaama dhumee jira jechuudha. Yoo miskiinummaa ta'e beeytee gizeen fuudhee atillee yoo gartee nama miskiina jaalattee gizeen heerumii boodarra argachuun keessan hafaa hin qabu jette sabriin. Isinirraa gabaabsitee jirti. Ani kanaachi wanni hin jiru hordoftoonni abdeeshoodha chaanaala kana subscribe godhaa kuma dhibbaan gaha follow godhaa yookaan subscribe godhaa maal jaaniin gaa like share subscribe yaa viidiyoo kana yoo jaalattan kun arraaf nuuf dura qophii kana amma dura hin beekamu chaanaala keenya irratti jajjabeessaa Commentii nagaa nu barreessaa. Yaa akka qophii kanatti fufnuuf commentii nagaa nu barreessaa. Jajjabeessaa like nu heddumeessaa share illee godhaa isiniin jenna. Qophiin kuni Friday gadhiifama. Akkasuma warri mudannoo akkanaa qabdan mudannoo teessan gara lakkoofsa bilbilaa keenya gara WhatsAppiitiin ida'uu 25417 nuqunnamtanii achiin yaada keessan san nuuf share godhuu dandeessanii nuti immoo gara hawaasatti gara TV keessanitti isinii gaafiduu dandeenya. Kanan jaadhu marratti waan jettu ni qabda. Waan ta'u qabu turtii gaarii qabaadhaan. Turtii gaarii hundi keessanuu nagaan turaa isiniin jennaa isin jaalanna isin kabajnaa.